الحمد لله رب تولي العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة وعليكم السلام ورحمة الله. سرى كاتني هجم أكاديم تاني الله بيكو هاتوتي أجندان إسن إرجرتن إلمان سبان اللي توكو أمانتان اللي توكو كيو هد قد قتني لا واني جرى ولتبوسو اللي هنجره kadhiiga walii ammootuu dhugaatiin hin jiran ka lubbuu wal balleessaatiin hin jiran kanumarraa haasawaa jirtan na fakkaate viidiyoo kana cufuume wanni sagaleen haasawu cufi haasee rakkoon qabu cufi haasee. barakallahu fiikum. maal jechuu barbaadeeti ani haala jireenya nama keenya rabbi waa hedduu keessa dabarsee biyya Saudi Arabiyaa san achi baasa hin beeytanii karaa bahraa kanaanillee deemeetiniin jira miidhaa karaa kanarratti namarra gahullee hin beeytanii beela jirullee dheebuu jirtullee lubbuun namaa akka baddullee hin beekan silaa namni rabbi bahra san qurxummii keessa achi dabarsee achi isa baase wal miidhuu dhiisaatii halkanii guyyaa rabbi ammootu shukrii galchuu qaba ture. ammoo wanni tahaatiin hin jiru waan nama gaddisiisaati. hedduun keessan namni Sucuudii jirtan waggaa 7, 8, 9, 10 har'aa dura sooshaal miidiyaan fayyadaman kun hedduun jiru. Huduuda Sucuudii kanaa fi Yamanii jidduutti dallaalatu jiran beeytan. Dallaalli tokko Arsii himataa, tokko Harargee himataa, tokko Jimmaa, tokko Wallaggaa. Warra dallaalaa kanatu sababa ujoolleen deemtu kanaaf waraana qabdii meeshaa waraanaa qabdii wal ajjeesuu fi lubbuu walii balleessuulee jaratu walirratti raawwata hin beeytan. Sababa birriiti sababa biizinasaa akkas wal godhan yeroo sanitti jechuu sooshaal miidiyaan hin jiru garuu hin dhukata. Arsii Walloo Jimmetteetumaan akkasitti wal galaafati dallaala. Miskiinni karaa deemu qooda keessaan qabu yoo ammootuu lubbuun isaa galaafatamte malee. Ka amma argaatiin hin jirru kuni ammootuu sooshaal miidiyaa waan marayyuu kaleesse yoo har'a abbaa mucaa tokko qabanii Sucuudiitti miidhaa irraan kagahan taate abbaan asuma taa'ee arga Itoophiyaa keessa waan isa godhan guutuu hin daawwata. Hagam takka akka qalbiin cabxu achirraa hubachuun ni dandahama. haa ta'uuti bakkaan amma jirullee hedduu lafa murteessituu miti haasawaaf ani wanni jechuu barbaadu namoonni Arsii bakka buune jettanii Arsii bakka buutan abadan sikkooman dollee bakka buutan abadan lubbuu tee qofa bakka buuta waan taateef kawaytamara har'a ujoolleen Arsii wayta jedhamu Walloonillee wallolti Jimmaa wallolti Harargee wallolti balaa kana maaltu fidee yoo ka jedhan taate yoo kana malama sadii ka ibidda qabsiisu ka ibidda saniin gubataatiin hin jiru ammootu miskiina karaa deemu ka homa takka quban qabne re'ee fi gaala jala jiru jechuu namni balaa kana kaafteetiin hin jette wallaahi har'a ani qabamuu hin dandayu. Ukadhee wal nyaachisa jettee yoo kaniyyatullee taate balaa ati quba hin qabne akka rabbi sitti buusu beek abadan inuu shakkin iyyuu kan namni takkaa dhiiga namaa jiise nagahaan jiraateetiin hin beeku namni dhiiga miskiinaa buuse nagahaan jiraatee hin beeku akkatti isa qabullee balaa isatti buusullee rabbii tokkotu beeka. Gabaabdutti wanni an jedhu amma namoonni akka miskiinni wal fixaniif gahee taphataatiin hin jirtu maqaa Walloo himattee maqaa Arsii himattee miskiina wal nyaachisaatiin hin jirtu rabbii jedhii dhaabadhu yoo rabbii kee ofirratti sodaatte. Yoo nama islaamaa kataatu taate dhaabadhu uf laalii uf madaali waan dalagaatiin hin jiru kana keessaa maal argadha jedhiitii uf galiiti dhaabadhu wal hin ficcisiisiniiti. Yoo rabbiin sodaatte jechu yoo rabbiin hin sodaatin ammootu namni gaafa beeki rabbiin hin sodaanne wanni inni dalagu takkaa lamaa miti. Abu Jahli gaafa du'u gaafa isa ajjeesan dhaqee morma isaarra dhaabateetiin hin jennaaniin bara du'aa jira morma xiqqishu gadisiisiitiin muri dubartitu mormi gabaabaa naan jetti waytana ajjeeftu mormi kiyya akka dheeratutti gadisiqii murii jedheen karuu hin keessaa bahaatiin hin jirtu. Namni gaafa kabajan qabne gaafa adaban qabne wanni inni dalagu waan rabbii fi nama biratti illee nama qaanessu waan taateef rabbii keessan sodaadhaati. Ujoolleen Wallollee ijoolleen Arsiillee nama balaan deemaatiin hin jiru san
hawaasa asbaasaati arsiin saba guddaadha saba ulfaataadha saba kabajamaadha saba hayyuun keessa meeqa keessa jiru saba yoo walloo waa taateetiin hin jirtu waan kiisaa qabu fixatu ilmi walloo tokko wayta biyya keessa jiru akka inni ajjeefamu saba birootiin hin barbaadu ufii dura dhumuuf ta'a gaafa namni maqaa kana baafatee ammootu maqaa arsii baafatee shiftaa jedhama ree afaan oromoo keessatti bar namni nama ajjeesu namni lubbuu namaa galaafatu shiftaa jedhama oromoo keessattuu maqaan isaa shiftaadha malee biyya takka illee bakka hin bu'u namoota wal nyaachisan kana miskiinni sababa kanaaf baate waliin nyaatiniiti dhiiga waliin jiisiniiti namoota kana gadi baasaatiin hin kennaati ulamaa akka walloottillee ka harargeettillee ka arsiittillee arsiin kun lafa guddaadha gamaa gamanaa walitti iyyinee ilma kana kunoo gosa isaa yoo beeytan haadha abbaa isaa yoo beeytan balbala isaa yoo beeytan sababa isaatiin miskiinni karaa deemaatiin hin jiru dhumataatiin hin jira jennee gumaa lallabnaa nama ammootu nama wal ficcisiisaatiin hin jiru yoo beeytan ol baasaatiin ummata ifa godha malee ufii waliin nyaatinaa ufii nyaatee dhugee nagaa hanciisee miskiina wal ficcisiisutti jira waan taateef kanuma jechuu barbaada. Galatooma ulfaadha. Jazakallahu khairan barakallahu fiikum. Namaaf gaa nama waa beekuuf nama waa hubatuuf haasawa isaa kana keessatti waa hedduu fudhata. Nuti Oromoon waliif tolla malee waliif diina walitti ta'uun bu'aa nuun qabu. Ammas katumaa jirru kun kamiidhaa jirru kuni nama nyaatee dhugu hagaraa qabu miti. Miskiina karaa deemu haadha abbaan waan qaban liqii irraa fuudhanii irraa itti kadhatanii maallaqa irraa kafalanii maallaqa san boruu kafala jedhanii eeggatan. Santu miidhamaa jira. Warri miskiina kana miidhaa jirtus warri miskiina kana bakka buutee dubbachaa jirtus humaa isiniin godhu. Humaa irraa argattan beekamtii ittiin argattu jabeenya ittiin argattu gandee ati sagalee itti ol fuutu hin jiru gandii kaniin beekamtii argamsiiftus hin jiru. Arsii kiingin jedhachiiftu Harargee kiingin jedhachiiftu walloo kiingii harjeeftu hin jirtu. Harargeen uummanni warri lafaa arsii wal jaalata walloo wal jaalata Harargee wal jaalata walirraa nafu. Guyyaa uummanni buqqee hawal gargaaru hawal bira dhaabbatu. Deengadda gaafa Harargeen buqqaatu walloo argaa jimma arsiin jenneen gargaaraa turan. Gaafa arsii shirkaa buqqaatu akkasuma gargaaraa turan. Gaafa walloo akkasuma gargaaraa turan. Hawaasni wal gargaara. Garuu wanni ayyaan laallattuun ganda keessa ganda bakka buutee guyyaa tokko dhuftee ganda waliin fixxu tuni ganda walii bakka buutii jedhee hin yaadu'an. Kanaaf yaa ummata nageenya irratti waliin hojjedha. Nageenya irratti waliin dubbadha. Kanaan jechuu barbaada. Ahmad walloo maal jettee gaafiin qabeetti reefoo isaa duratti naatu seefaani qabee. Hayyee beeku tennini. Hayyee ustaata galatooma alfaadhaa yoo yaada qabdanitti dabaladhaa yoo yaadan qabaanne firraa deemaa deemuu dandeessani. Daati rabbi hin haa kabaju wanni gadi qabnee dubbannu wallaahi wanni ati namni islaama taate na dhageeffadhu namni laa ilaaha illa allah muhammadun rasuulullaahi ka jettu wanni rabbi guyyaa qiyaamaa irraa nama gaafatu sadarkaa duraarratti dhiiga ta'uu beek dhiiga namaa sadarkaa duraarratti dhiigarraa rabbi nama gaafata ammas namni نما أجيس إسلام ما كيستهن أجيفم النفس بالنفس من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا واني أك ربي برد لبون ما قال كبجاك أبو نجل ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق يا رب قرآن كيسد دبته وان اسن نمني والفتكني وان أجول لي إسلاما تعتف واني اسنتها صين قرآن في حديث رسولاتي أولي تنجروا جتشاف لبو كبجاك أبدو ألفاتو نمني أجيسي ربي براتي تقاتان رقائسة نمني نمان أجيسة ويتنمني توكو نما أجيسي إسلام مانا كم قوتي نمو ما نما أجيسي سمتا إسا ولا تزر وازرة وزر أخرى دلي بدي توكو دلقيف توكو تنقافتم نما أجيسي سمتا ما إسا أجيسا نمني كؤني نما توكو يو أجيسي كورنا سنون أجيفم نمني إبي نما توكو يو أجيفم إبي سنون أجيفم أكا إسلام ما تجيشو garuu fakkeenyaaf namni tokko ani arsii jedhee durriyeedha mataa arsii bakka bu'u shiftaadha waan taateef nama tokko yoo inni badhetti qabee caakkaa keessatti gaara keessatti qabee yoo inni ka ajjeesu taate isuma san soqanii qabanii ajjeesan
malee miskiina biroo ka homa takka irraa quban qabne maqaa arsiitii yookaan gaalaa fi re'ee jala tiisu hin ajjeesan madaan illee akkasitti illee hin baatu maaliif namni nama ajjeese suni ani arsiidha jedhee ufii ajjeese malee madaa takkayyuu namtichi du'e kun fira isaatii miti waliin beekuun homa takka madaan takka isatti hin dhagahamtu yoo isa ajjeesanoo gaafas adiliin illee akkasi ka shari'aan ajajullee hayxillee akkasi yoo dadhabame gosatu gumaa baasa malee namni nama ajjeeseetiniin jedhe kabaja takkan qabuun beeytani. Kanaaf wayita namni tokko waa balleesseetiniin jedhe daarektiidhaan namtichuma waa balleesse san soqa. Keessattuu nama ujoollee teenna wal nyaachisu balaa takka jedhee lafaa qabsiisee ufii hunda seenee eegasii akkanatti dhukatee goda keessaa miskiina wal fixu kana laalu wallaahi isarratti hojjadhaa malee ufii waliin nyaatina. Ufii waliin nyaatinaa jiran lubbuun namaa kabajaa qabdi. Lubbuun nama haadha abbaa tee laali tasi duuba jiran. Ati goota ijoollee waggaa 25 lubbuu namaa balleessuunillee teebaduunillee homaa sitti hin fakkaatu miti. Haadha abbaa kee kasi duuba jiran san laali. Ani yoo ani du'e haati tiyya hagam rifatti. Biyyaa baatee waggaa meeqa waggaa 5 10 yookaan haadha teen agarre ati. Hagi isiin si arguuf hawwitu. Osoo maa lubbuun jiru osoo ilma kiyya argee osoo isiin jettu. Mucaa waan balleessin ka waan takka rakkinna wahii hin qabne maqaa yookaan wallootii fi jimmaa fi arsii fi harargee jettee miskiina gaara jala taa'u yoo ajjeefteetiin hin jette haati sun hagam rifatti ilaale. Namni nama ajjeese ammootu salphinna isaa addunyaa fi akhiratti illee arguuf deemtan. Wallaahi osoo addunyaa kanarra jiru rabbi qomaataa isa godha. Amanaa kana akkasin naa qabadhaati jajjabaadhaa ulfaadhaa isin jedha. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. Hayyee nagaan deema inshallah. Warra isinirraa dhaga'u rabbi haa godhu. Akkasii uummata warra isii girtan kaya Hamza dubbadhu hin dubbadda tiree Ustaz Hamza. Rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Aywa, ayya inshallah Ustaz Saadu wannan dubbachi barbaade. Akkuma amma duratti illee jecha tokko kan hin dubbadaniin qaba. Gaafa ijoolleen walloltu. Maaliin dubbadde beeyta? Namni kun meedii umarratti hayyoonni hundi dhufanii wal dhiisaa jechaa ooluu osoo hin ta'in nuti hundinuu akka aadaa abbootaa qabna. Biyya takka keessa seeraa jira, biyya takka keessa heeraa jira, heeraa fi seeraa biyya takka hooggana jechuudha. Kunni guddoon. Kanaaf namni saadhaa biyya tana keessa hin jirre hin jiru. Ka biyya asii deemee Saudi Arabiyaa keessa wal lolu kun hundi isaaniitu dhaloonni isaanii as keessa. Abbaan isaanii as jira, haati isaanii as jirti, namni isaanii as jira. Afaan hin dhiisaa osoo hin ta'in jala deemtanii gandi wal dhabe lamaanuu nama isinirraa yaa'ee kaasusan akka abboota keenyaatti adabamuu qaba heeratti muruu qaban murteessanii akkasitti bakka dubbiin jirturraa baasanii yoo haadhoo dubbiin ajjeesin dubbiin hin dhaabbatu.